jiru guddattuu mana Fara'oon irraa nama gatame nama galaana keessa argame seenaan isaa kana odeeffama malee Museen gaadhaa danda'aadha yoo jedhamu nama mana isaa guddatanii gaddeebisan tokkotti wayi guddummaa Waaqayyoo dubbachuu baay'ee ulfaata yoo Waaqayyoo jedhe garuu salphaadha. Ameen. Museen yeroo kanatti egaa iddoo booficha waan inni sodaatu argee ulicha inni dibaattummaadhaan uleedha lafa buuse boofa gosa qabimmo otuma inni baqatu immoo hin qabee baata namni eega shakaata qabu deebee ulee ta'e elaa arraa qabee uleen kee kunedha uleen boofa irra gibsii ni gibsaadha. Ameen. Fara'oon ni gibsaa isaanis akkuma kee kana godhu hin sodaatin anuma keetu ni gibsa. Amen. Amen. Masmatu tu wantan di uamu dikir aja dalam rata kersi suyalu garunan dan dana. Amen. Amen. Bila masih dikit, toshi sedikit, mobil sedikit. Amen. Ini dendau, ini ocean ke, ini gargaran ke, apa ke saja. Amen. 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 Sidat dapat itu ocean, sidat dapat barang, sidat dapat garu mulai itu siapa kerja. Amen. Isa bawa ni kimsu, isa jauh ni kimsu. Amen. Akka jalqabataatti as dhaabanne Waaqayyo waan nuti reeffa keenya mana biyyatti buram garuu akka Waaqayyoof ulee Waaqayyootti jirra yeroo hundumaa seexanni yaalii yaatti garuu ulee mochaas wajjin jira ulfina argatu gooftaan ammas deddeebee maal jedha Museen garmarrattu himama afur kudhan irratti Museen garuu Waaqayyo yaa gooftaa koo ani si dura nama arraba qajeelaa miti. Eka ati kana garbacha keetti dubbatte jalqabees ani nama akkasii hin taane ani afaan koo hidhamaadha arrabni koos alatti ulfaataadha jedhe yommus Waaqayyo afaan namaa eenyutu uume eenyutu didaa yookiis duudhaa kan argu yookiis jaamaa isa godhu ana Waaqayyo mitiire yoo jedhe. Ameen. Waaqayyo arraba dubbii beeku Aromina beeku dubbii mimmee suuraa dubbii babbareechuudhaa dhimma qabu Waaqayyo siin barbaada an dubbatu Waaqayyo. Ameen. Museen akkuma arraba isaa sodaatanii yaada isaa sodaatanii sabni sun kan isa dhageenye isa tuffatanitti fakkaata garuu Musee kan kabaju ulichi jira. Ameen. Uleen dinqiin sun harka isaatiin nameera har'a argamni kee diidaa ta'uu danda'a jireenyi kee dubbii waldhaabuu dandeessa amma yeroon walgee ta'a dubbii haasaa foonii keessatti hafuura keessatti garuu ani jaalladha. Ameen. Ani goota haalleluuyaa ulfina argatu. Ameen. Dubbii Waaqayyoo akkasidha fakkeenya keessatti dubbii dhaggeeffachuutti suuta jedhe malee dubbii dubbachuutti dhariifatiin jedha dubbii dubbachuu baay'isnu maal dubbii baay'ee balleessa kanaaf dubbachuu dubbadaan barbaadu sagalee Waaqayyoo caaluma jechuutti filata obsuutti filata ogummaa filata waan hundumaa caljedhee kan adda baasuutti nama akkasii filata Waaqayyo tat isa jedhu badaan barbaadu Yesuus kun. Ameen. Isa yaada isaa raawwatu isa garaa isaa raawwatu isa ulfina kennuufi isa wajjin isa sodaatu barbaada malee dubbiin beekuun otoo ta'ee Museen barbaadamu Daani'elis arraba hidhamaadhaan innis deebi'ee mootii ta'u obboloota koo har'a Waaqayyo ulaagaalee kee dandeettiin kee harka Waaqayyo gabaabsuu hin danda'u waldaa kana gabaabsuu hin danda'u waldaa kanatti Waaqayyo mul'ata. Ameen. 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 Gaddeebi'uu ishees ilaale gola kees ilaale haala keessa jirtus ilaale waldaa ilaalee saba Israa'eliin ilaalee Gibxii achi keessatti ilaalee wayii Musee ilaaluun is dabalee Museen iddoo jirus ilaale. Iddoonni bu'aa jiru lafa onaa sana uutii qoraatti keessa taa'ee isa ni yaadaa jiru silaa iddoo isaa ulfinatti jijjiirre. Ameen. Waaqayyo mana isaa yeroo na barbaadu raajii moora gaddeebummaa agarsiisaa miti ol ba'uu agarsiisa. Ameen. Museen egaa yeroo kanatti bara ol ba'uu bara mul'achuu ta'ee amma egaa tulluu ulfinaarra ga'ee dhaabbateedha. Amma eessatti egaa immoo arga Jam torban bisa. Saya bau di jami torbanan bisa. Aku torbanan aku jami torbanan. Waaqayyo mo gaduk kanan.
Arooni kai Musee simadhu gara lafa onaa dhaqe. Innis dhaqee tulluu Waaqayyoo irratti isa arge. Inni dhugate haadha Waaqayyoo jireenya qaama jiru namoonni ol ka'anii si argu. Ameen. Aroon obboleessumti isaa iddoo kaleessa uuxii qoraattii irratti hin argine, iddoo hoolaa tikeetti hin argine, iddoo ol ka'aa irratti isa argee gammadee inni dhugate. Obboleessi keessa jira tulluun finaarra jira. Eenyuun beeka Aroon yeroo Museedhaan iddoo hoolaa eegetti iddoo gaddeebitti isa beeka. Amma garuu ulfina Waaqayyoo yeroo inni itti mul'atu, yeroo inni ol ba'u, yeroo inni geeddaramu isaa, yeroo inni arge Aroon Waaqayyoon dinqisiisate inni isa dhungate hin gammade. Gaafati ol baatu firoonni kee, hiriyoonni kee Waaqayyotti gammadu, ati sitti gammada. Ameen. Waaqayyo yeroo si yaadatu qomoo kee si yaadata. Ameen. Musee yeroo yaadatu Waaqayyo Arooniin si jamane Waaqayyo. Inni afaan teessitti dubbata ati bakka Waaqaa taatee dhaabattedha Museedhaan egaa saboota. Yeroo sana booda Aroon Musee biraan dhibamu. Gaafa Waaqayyo jireenya kee jijjiiraa deemne fira keessa si gatee si barbaada. Fira keessa qajeelchee si dubbisuu dideetu sagalee sitti bilbila gaafas. Gaafatti nama si godhu Waaqayyo. Gaafa jireenya kee jijjiiru Waaqayyo. Ollaan si dhiisallee haalli si dhiisallee jireenya kee geeddarus argee dubbii kee sochinaasa wajjin oolu deemsi karaatti deemtullee yeroo na hawwatamtu jiraachuudha. Yeroo rakkinaa, yeroo dhiphinaa, yeroo namatti jireenyi fokkisu hafee yeroo Museef jireenyi bareedu ta'e jechuudha. Ameen. Musee duwwaa miti obboleessa isaatti hin bareedu. Nama tokko yoo mana tokko eebbisa Waaqa sanyii duduba dhaloota eebbisa, obboloota eebbisa. Yeroo bal'inaan eebbifamu maatii bal'inaan eebbifamu. Otoo si sooromsee obboloonni kee jijjiiramanii makiinaan bituufi Waaqayyo si haa jijjiiru. Ameen. Dura nurratti jijjiirama barbaada. Qomoo kee yaadachuudhaaf jireenya ati boosuu yaadachuudhaaf dura si yaadachuu qaba. Obboloota koo maaliif amma dubbiin hundi Waaqayyo fi Waaqayyo jijjiiruutti garu gaaffii nuti uumuu danda'a. Maal jechuu dandeenya? Barri keenya handarra jiraachuu danda'a. Yeroo keessatti darbe jiraachuu danda'a. Meeshaalee Musee yaadatan waggaa 40 darbeera. Iddoo salphinaatti itti darbe, iddoo salphinaatti itti darbu malee Musee Waaqayyo deebii qaqqabateera. Ulfinni Waaqayyo haa ta'u 18:5 dubbisa. Seera ba'u 18:5. Waaqayyo iddoo jiraanne obboloota koo seenaa jijjiiramaa baachuu qabna. Deemsa jijjiiramaa arguu qabna. Qomoo keenyas nurratti arguu qabu. Yeroo hundumaa torbeedhaan Waaqayyo hubachuu miti laphee qullaan anaa kunneen Daawit. Laphee qullaan nufaa kennu akka Waaqayyo
arguudan deebifame shantamii tokko faarsaadhaaf shantamii tokko kudhan irraa akkasidha. Daawit cubbuu hojjete cubbuun isaa immoo ulfinnitti hir'atee arge ayyaanni waaqa hir'atee arge waaqayyo kaleessatti nu dubbatu daawititti dubbachuu dhiise yeroo sanatti ayyaana isa keessa jiru gadi bu'ee argeeti እንደገና አሬስ እንደገና ሁሌስ ለቤቦ ቁራውማን ጉቴላይ አቲ ነመ ኩሉቲ ማለኝ ዱበት ነመ ሲጅራቴ ማለኝ አዳምጡ ለቤ ኩላና ሁኒ ሸንታና ሸንተሚ ቶኮ ቁዳኒራን ዱብሳኒ ገራ ኩላ አናፉን የዋቀ አፉረ አባታስ አነኬሰቲ አሬስ fuula kee dura ana balleesse hafuura kee isa qulqulluu ana duraa siif fudhate gammachuu isa fayyisuu kee keessa argamu iddootti anaaf deebisi siif abboomamu hafuura na gargaaru anaaf kennedha yeroo kanatti maal godhe ni haadha manaa namaa dhaqee wajjin ciiseeti cubbuu guddaa hojjetee gara shantama tokkotti yeroo dubbisu sababii inni baatishaabaa jedhamtu dubartii baatishaabaa jedhamtu tokko inni immoo ajajaa waraanaati isa ajjeessee ishee wajjin ciise jireenya namaa mana namaa diigee mootii ta'e otoo jiru otoo waaqayyoon ganamaaf galgala isa wajjin dubbatu jireenya fokkisaa keessa jireenya waaqayyoon tolle keessatti dhaqee dhaabbatee daawwatee waaqayyoo nu agargaarame yeroo sanatti egaa naataan raajichi gara daawit dhaqeera jechuudha ija hojii namaa inni beeku waaqayyo nu waaqarra ta'e gola namaaf jireenya namaa safara inni beeku daawitiif inni akeeka fagoo qabu suni daawitiif iddoo cubbuu sanatti iddoo du'aa sanatti ilaaluu barbaanne hammeenya garaasaa keessaa cubbuu garaasaa keessaa kuufame sana dilee waan qulqulluu keessatti dhangalaasuudhaaf garasaa dhaqe gooftaan har'a laphee qullaa dhufaa kenname laphee qullaa naa kenname laphee akkamu naa kenname akka sedhe daawwiti iddootti kan na sochoosee humna ayyaana kaleessaa ulfina kaleessaa kan na keessaa fuudhe cubbuu godhu ta'eefi kun immoo isa na balleessu malee isa ulfina naa kennu miti nama waaqayyoo isa dhugaanitti ergitee ta'annan amanaa si akkeera ameen nama waaqayyoos nan amana sanatti dubbatu sunis dhugaadha takka takka dubbii waaqayyoon dubbatu shilleessine akka dhaqne cabin malee hospitaala ciisne kan nuyi waaqayyoo gargaaru ameen jettu ameen jettu dhugaa as keessaa nama hospitaala ciisuudhaaf yeroo hundumaa akeekni waaqayyoo adabbii waaqayyoo naannaa jiru jira garuu kadhachaa jira amma dubbadhu hojjechaa waaqayyo agargaaru jedhame waaqayyo sin agargaaru waaqayyo naan agargaaru ameen yakka keenya keessatti akeeka nuuf qabu inni waaqayyo cabsee nu deebisa roobi irratti kan addeera guyyaa roobi irra jirta miti ammas kadhachaa jira kana yesuus gooftaan waaqayyo waan eebbifame waaqayyo laphee qullaa ijicha baanni cubbuudhaan deddeebi'u miti cubbuudhaan deddeebinee nama waaqayyo waraanu miti waraansisu miti laphee qullaa naa dhuumi maaloo iddootti na deebisi yaada iddoo dhugaatii na kaasee foon gosa narra jedhu laphee gosa qullaa sana immoo deebisi na haaressi yaada dhaabbatu hundumaa naa kennudha akkan sochoonees na godhu cimsis na dhaabe foon koo dadhabaadha har'a jira boruun jiru har'a nama cawaa fakkaata boruun jiru waaqayyo nu agargaaru godhata ameen waaqayyo kan rakkisne kanadha otoo garaa murannee baanee kunumti xinnoon kun jedhamus garaa murachuu dadhabne biyya lafaa kana biyya lafaa ishee waliin baasne kanatti humna waaqayyo dubbii waaqayyo raajii waaqayyo iddoo kennuu dhiisuutti baay'ee miidhamne barri keenya karaatti akka namne waaqayyo agargaaru ameen daawit yeroo hundumaa ani ittiin jaallatame nama garaa koo kan jedhame cubbuu hojjete sanatti bakkalatti fuuldura nama waaqayyootti nama qofa namatti argame sana kan hin morminedha dhuguma nama waaqayyo sin argatti waaqayyo na argee sitti na erginattee argee bara keenya kana mamaan otoo dandeenye raajii sobaatu natti dubbate raajii sobaatu natti dubbate na malee
golli keenya akka urgaa'u akkasii dubbataa ture. Sireen namaan urgaa'u qaba. Sireen abbaa manaa haadha manaa qulqulluu ta'uu qaba. Biyya kana Ameerikaan yoo ilaale sireen abbaa manaa haadha manaa qulqulluu miti. Nama akkas keessatti egaa Waaqayyo mana akkasii keessatti ulfina argataa miti. Mana akkasii keessa Waaqayyo nu seenu dhuguma isin jedheen seenu bara baraan nu seenu. Waaqayyo qulqulluu. Waaqayyo iddoo qulqullaa irratti jireenya isaa mul'isu barbaada. Museen cubbutti qubeetoon ta'in Museen hinaaffaa qomoosaaf gadi bu'e. Gadaa bu'uyyuu malee hoolaa abbaa isaa eeguyyuu malee hinaaffaa qomoosaaf sanni gadi bu'e sanaaf Waaqayyo har'as gaggeessaa qomoosaaf akka inni ta'u godhe. Ameen. Aqee qomoosaaf birmadummaa akka inni baasu godhe. Cubbuun adda baasee kan beeku qaba Waaqayyo jechuudha. Museen cubbuu hojjeteeti iddoo gaddeebitti aqee salphisee miti obboloota koo. Jireenya keenya takka takka laphee keenya koositti humna yaada Waaqayyotti hin tolle arrabni keenya har'a qulqulluu booruma biraasa Waaqayyo kana mo'aa baraarame takka dho'ina takka diilallaa kaawwan Efesoon damarraa akkasidha.